daddafaa taap godhaa sheer godhaa koppii linkii godhaa dhiiroo lola kana jala deemaa jirtamoo lolli akka malee jabaateeti jira akka malee jabaachaa jira. Mee eessasa Yamaniin arkaa jira dhiiroo Saudi Arabiyaas niin arkaa magaalaan hin jirtu magaalaa tam keessa jirtan magaalaa keessa jirtanii fi biyya keessa jirtan akkasi barreessa. Dhiyaaddaa warri Awwadaas ni jira Qatar ni jiran Qatar tunii Qatar keessa eessa jirtaati. Isi warri Qatar jirtan keessaafuu naannoon Doohaa faan galgala kana akka malee dhadhoomaa jirti. Akkasumas warri gartee United Arab Emirates jirtan Dubai warri jirtanis galgala kana haleellaa adda addaatu irra jira. Yoo dhageessan mee barreessaa mana keessatti haleellaalee yoo dhageessan yoo gartee duroon dhageessan misaayila isin gubbaarra dabru yoo dhageessan barreessaa mana keessatti. Dhugumatti gaa wanni deemaa jirtu tuni nama ajaa'ibsiifti. Mee dursoo wanni irra haasa'uudhaaf deemnu waan biyyoonni Arabaa kuni ammaan tana mootummaa Ameerikaatiin jechaa jiran waan addaa taatetti as bahaa jirti. Inumaatu mootummaa Ameerikaatiin eega lola kana asiin geessan nurraan dhaabinaati jajjabaadhaa itti fufaadhaa jechaani jiranii biyyootan Arabaa kun dhiiroo Arabni kun gartee hin beekamu akkami afaan isaanii kun. Mee isi warrichi keessa jirtan waan tan irraa nu himame akkami dubbiin tun. Mee akkuma gartee kun honna duba gartanitti oduun tun akka jettutti Gulf State press US to neutralize Iran for good as Hormuz crisis deepens jechaa jiran. Gabaabinatti warreen jiddu galeessa bahaa kuni keessaafuu warreen gartee Gulf irra jiran biyyi akka Kuweetii, Bahreenii, Saudi Arabiyaadha akkasumatti Qataarii fi United Arab Emirates Ameerikaadhaan eega lola kana asiin geessan hin dhaabinaati jabaadhaa itti fufaanii Iiraan tana nurraa gartee cal godhaadhaa jechaa jiraniin. Akka isiin hulii boodan dubbanne godhaadhaa. Isin galtee dubbiin mootummaa isii tana gartee hombalchaatii nurraa dhaabaadhaa jechaa ni jiran. TV nama isin garsiisaan jiru mire waan biyya sanitti deemaa jiru. Wow, akkana barlaal. Wow, dhaabboo, waan ajaa'ibaa akkaan arge. Wow. Dhiiroo waan inni arku jiru arkaa jirtanii. TikTokiin AI isaanii gartee mana kana keessatti aktiif godhaniiti. AI isaanii waan inni ani jechaa jiru kana afaan faranjitti gartee gargalcheetti gaaffii isin gaafachaa jira. Way ajaa'ibummaa nu qabate. Jabaate dubbiin hayyee itti fufame dhiyaadhaa hundi keessanuu taap godhaa harka keessanii sheer godhaa koppii linkii godhaa. Dhugumatti gaa biyyootan Arabaa kuni keessaafuu warri gartee Gulf irra jiran yeroo ammaan tanaa mootummaa Ameerikaatiin lola kana asittiin dhaabinaati jajjabeessaa itti fufaadhaa. Guutumaa guututti biyya Iiraan tana nurraa neutralize godhaadhaa nurraa callisiisaadhaa jechaa jiran dhiiroo. Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Akkana jechaa jiran. Dhugumatti gartee ajaa'iba wanni deemaa jiru kun. Duba kana eegaan isinii hime galgala kana gareeleen akkuma gartee footoo tanarratti agartan gurbaa gartee bilbila harkaa qabaa namtichi kuni bilbilaani gartee footoo kaasu jira viidiyoo waraabu jira waraana inni namtichi kuni Iraaq keessa jira akkasuma sanitti gareeleen warreen gartee Iraan deeggaraa jiran tan Iraaq keessa jiran arraan tana humna lama tabiraatitu lola kanarratti hirmaachuu isaanii ibsee jira. Dheengadda humna biraatiin isin himaa ture
arramoo humna lama tabiraatutu nutis lola kana itti hidhaamne jirraa jaaniiti labsanii jiran. Eessarraa Iraaq keessarraa. Duuba gaa gareen tuni ammaan tana reefuun tana daqiiqaa muraasa dura duroonan isaaniitiin imbaasii Ameerikaa tan Iraaq keessa jirtu. Imbaasii Ameerikaa guddoo tan addunyaa tanarraa guddoodhaati jechuudha. Imbaasiin Ameerikaadhaa tan Iraaq keessa jirtu. Achi durooniin dhawaniiti turan. Duba gartee yoo gaa bikka gartee footoo tana walakkaa footoo tanaa yoo laaltan jala irratti jechuudha. Footoo tana jala siidhaa yoo laaltan ibidda gartan. Ibidda yoo gartan gartee isinummaanuu mallattoo naa godha. Yoo ibiddaa gartan footoo tana walakkaa isiidhaa jala yogguu laaltan ibiddaatu jira. Ibiddi kuni imbaasii Ameerikaa bikka dhawee akkasitti gartee isaa dhoohu jiru footoon tuni anachirratti footoo kaasee jechuudha. Yoo laa agartan gartee namtichi kunis namtichi waraanaa kuni footoo san achi kaasu jira. Duroon takkaa miti duroon agartee hedduudhaatutu imbaasii Ameerikaa keessaa arra dhawaa ture galgala kana. Ammaasis mootummaan achitti gartee waan misaayila gartee kan duroonii fi misaayilota adda addaa irraa eegu imbaasii gubbaarratti hidhaniiti turanii. Wanni san duroonnan kana dha'uu dadhabeeti gubbaara dabruu ture duroon ammoo jala deemuu ture. So akkasitti gartee wal dabraniiti bikka kana dhawaa jiran. Inumaatu warri gartee kaampii waraanaa keessa jiru waan kana ajaa'ibaniiti gartee akkasitti caca'anii footoo kaasaa jiran. Okay? Katabbiilee gartee footoo tana gama jalaatti yoo dubbistan the US embassy in Baghdad is targeted with drone and rocket attack jaaniiti ichirra barreessanii jiran. Eessarraayi Iraaq isin jechuutu hin jiru hin dhageenye moo amma dhufte? Amma dhufte na fakkaata. Iraaq hin jechuun jira bara. Iraaq Baghdad magaalaa guddoo. Magaalaa guddoo siidhaa. Imbaasiin Ameerikaadhaa jira. Imbaasiin Ameerikaa kan gartee Iraaq keessa jiru imbaasii Ameerikaa addunyaa tanarraa guddaadhaati. Okay? Xiqqoo malee gartee kaampii waraanaati jedhama wanni san. Akka malee bal'aadha, akka malee guddaadha. Meeshaa waraanaa hedduu of keessaa qaba. Waraannoota hedduutu achi keessa jira. Duba gaa Ameerikaan uummata isaanii kan Iraaq keessa jiru kan bikka adda addaa gartee jiran daddafaatii Iraaq keessaa bahaa jetteeni guyyaa dheengaddaa labsii baafteeti jirti. Amma jarree arraan tana gurupiin addaa jechuudha. Lola banuu isaanii gartee lola kanarratti hirmaachuu isaanii ibsaniiti jiran. So amma garee sadii tan Iraaq keessa jirtu isaaniitu lola Ameerikaa irratti banaa jira jechuudha. Akkasumas waraanni Iraanis yeroo takka takka kaampiilee waraanaa tan Iraaq keessa jirtu misaayilaan dhawaatii jiran. Okay? Duba gaa eegaan akkana isin hin jee dhiiroo waan ajaa'ibaatu deemaa jira galgala kana. Waan ajaa'ibaa. Lola gartee akka malee jabaadhaatu deemaa jira. Akkuma gartee asirra gartanitti galgala kana reefuun tana daqiiqaa gahu daqiiqa 30 gahu misaayiloonni Iraan kaampii waraana eerfoorsii Israa'el bikka gartee isaan xayyaarota F-15, F-18 fi akkasumas F-35 itti wali qabanii fi meeshaalee waraanaa hedduu itti wali qaban. Okay? Bikka san akka malee dha'uudhaan barbadeessaniiti jiran. Yoo xiqqaate horii biiliyoona 30 gahu oliitu bikka sanitti balbalee dhume. Akkuma footoo irra gartan footoo tan yoo laaltan footoo gartee ibiddirraa balbalu jiru kan ni agartanii. Footoo san yoo laaltan xayyaara ka balbalaa jiru qaceeloon laala. Ni agartanii xayyaaraa balbalaa jira. Okay, isinii mul'ataami? Yoo isiniif kan mul'atu natti hin fakkaanne yoo isinii mul'ate. Xayyaara bikka inni dhaabbatu kun amma xayyaarri kun kan gartee isaan lafa jalaa baasanii samiirratti ol kaasuudhaaf deemani odoo inni hin ka'in kadhoome jechuudha. Akkasuma sanitti gartee kan lafa jala jiruus
walumaanuu kan dho'isanii jirus waliin barbadaa'an. Biiliyoona 30 jechuun waan safaadhaati miti. Lola ajaa'ibaatu deemaa jira galgala kana. Akka malee jajjabdu dubbiin. Dubbiin tuni achittillee hin dhaabbanne. Haleellaan jabduun takka ammaasis tan gaaza taankara gartee markaba gurguddaa kan gaazaan deemu. Saniis dhawaniiti jiran eessatti Oomaan biratti. For whose interest? Sitta. You don't want to die for whose interest? You need to die for some interest, okay? Whether you're dying for American interest or Ethiopian interest, you just need to pick which one. or you want to die, you're dying for Oromian interest. Which one? Boss lady, we talked about it today. Actually, the last 3 days, we talked about Benjamin Milkowski. His name is Benjamin Milkowski. Okay? Netanyahu is a fake name. Benjamin Milkowski became Nijiru Rahasunetu to Regu Yalamenkana. We are Sadikana Sadinigati. Sita Mali, Oromia Raf Duveta. Oromia akkana laal jajjabaadha laal. Onni horachaati jirtan amma ogguu gartee kana ejjettan. Dasna jettan oka Oromiyaaf hin duufa dhaguu jette biyyattiyaaf hin duufa dhaguu jette ani Ameerikaaf duufa dhaguu jettu hayi. Akkas jennaan Ameerikaanis biyya teenyaa bara akkamitti Ameerikaan akkana qaanyoo siidhaa kana isinitti hin dhageeffamu mee xiqqollee taatu shungurtaa ijala rigadhaatiti booyaati xiqqollee taatu. Isin galtee? Lakki booyuu qabdan maaliifi Ameerikaan akkana ta'uu siidhaa? Dhugaan isin hin jaa. Cinaan keessan maal taatan beektanii? Isin yeroo moo hundaa'u namuma mooyuu deeggartan. Waan akkanaa taataniif immoo naan gal. Gaafa lola guyyaa 12 namuma mooyuu jiru deeggartan. Lola wantaatis namuma mooyuu jiru deeggartan. Ammaas dhuftanii kunoo wantuma deeggaruu barbaaddan. Hayi. Bar namni hogguu namarra bahee nama dhiite. Namarraa haa beetanii hogguu lafan nama tumee wanta namarraa haa. Tole egaa oduu teenyatti as deebina. Warra gartee oduurraa nama isa kana dhugatti itti gaafatama qaban. Taap godha garka keessanii share godha copy link godha. Dhugaan isin jaa oduu teenyatti as deebina. Warri gartee intarestii Ameerikaatiif hin duunu jettan daddafaatii yoo gartee ispoonsara qabaatanis ispoonsara keessan na bira galchaa paasaboora qabdanis dafaa fidaa akkasumas giriin kaardii teessanis as deebisaa isin hundinuu qarshii 2,500 isiniif kanneen xayyaara hortaniiti bikka feetanitti deebitan. Ammaan tanaan isin hima. Okay. Yookiin warra IC ni jiranii isinii yaamnaa akka gartee xayyaarra isin kaanii isin oofan. Ninta, don't take it too serious. I'm only playing. So karaa oduu teenyatti as deebina. Akkuma gartee asirratti agartan kanatti bikka gartee istaarri irra jiru kan ni agartanimi istaarri bikka irra jiru san bikka gartee balballi ibiddaa jiru san taankarri bikka sanitti dhokochaa ture. Markaba gaazaa jechuudha taankara oguu jaanii markaba gaazaan deemu.
bikka sanitti gartee dhokachaa ture. Bikki kun gartee Strait of Hormuz irraa dila san fagoodhaa miti beeka. Strait of Hormuz irraa bikki kun fagoodhaa miti. Duuba gaa achitti amma markabni guddaan gartee baharra jira. Dhugatti gartee footoo san silaa garte viidiyoo san silaa gartanii aruuza ajaa'ibaa keessa jira. Bashannana ajaa'ibaa keessa jira. Jarri kuni dubbiin galuufi diddee jirti. Maaliif Iraan naannoo kanan dhufinaadhaa? Keessaafuu jettee ni bar keessaafuu yoo markabni gaazaa kuni kan Ameerikaatii fi warra Izrael haa ta'uu taate takka immoo yoo gartee isaaniif gaazaa hageessituu deemtan taate naannoo kanan dhufinaadhaa jechaa jiran. Gareen biraa immoo nu dubbisaatii takka gartee bilbila qaanu godhaadhaa isin dabarsinaa jechaa jiran. Guyyaarraan tanaa markabni kan biyya Paakistaan dabree jira, kan biyya Chaayinaadhaa dabree jira, kan biyya Tarkiidhaatis dabree jira. Guyyumaarraan tanaa markaboonni kun hin tuqamne. Okay? Nagaan dabranii jiran markaboonni kun. Garuu warreen gartee alaabaa feekii godhatee markaba biyya biraa godhatee jechuudha. Akkasitti garuu immoo gaaza fuudhee Ameerikaa fi Izraeliif warra geessuu deemu san gartee ni gumnaa jaan isaaniitu ifatti gartee himataniiti jiran. Na dhagaa jirtaniimi? Na dhagaa jirtanii obboleeyyan? Duuba gaa lolli kun achi dhaabbachaa hin jiru yaa dhiiroo. Yaa dhiiroo achi dhaabbachaa hin jiru lolli akka malee jabaatee jira. Galgala kana reefuun tana maalin isiniin jee guyyaa kana irra deddeebiitiin isinii himaa ture. Kalee irra deddeebiitiin isinii himaa ture. Obboleeyyan keenya warreen Dubaay jirtan akkasuma sanitti warreen Qataar keessa jirtan naannoo takka takka irraa if eeggannaa godhaadhaa je'eetitiin isinii himaa ture. Akkasumatti gaa warreen gartee Abu Dhaabii keessa jirtan ni yaadattanii guyyaa kana yoo jiraatan isinii himaatiin ture. Galgala kana bikke hedduudha dhawanii jiran. Inumaatu kaampii waraanaa guddoo tan Abu Dhaabii keessa jirtu. Okay? Al-Dafraa tajaaniin takkaa'u Al-Dafraa Airbase tajaamtu Abu Dhaabii keessatti jirtu yoo xiqqaattee waraana Ameerikaadhaa ilaa hanga 5,000tu keessa jira. Keessaafuu gartee 38th Air Expeditionary Wing warra jaaniin. Okay? Warreen achi jiru irra hedduun isaanii warra Air Forceedhaati. Jara san achitti barbadeessuu isaaniiti irraa dubbachaa jiran. Hunda isaanii fixan jechaa jiran garuu immoo kaampii waraanaa san dhawanii jiran. Okay? Bikki kuni dhugumatti gartee kaampii waraanaa tuni haleellaan isaan gadhiisan qubni kiyya isin garsiisuu hin danda'u yoo gartee laaltan bikki isaan dhadhawan. Mee laala mana dheeraa kana yoo laaltan mana dheeraa kana laalaa kan gartee karaa mirgaarra jiru kana walqixa isaatitu dhoome. Akkasuma san xayyaarota gartee kan dhaabbatee jiru keessaa ka sadaffaa dhoomee jira. Kaan afuraffaa dhoomee jira. Kaanis dhoomee jira. Akkasitti gartee dhadhaamanii jiran. Biildingileen taanis bikki gugurraattiin tunuu bikka haleelamte. Kaampiin ammaan tan isin himutun jechuu. Qaccolotti isin mul'ataami? Footuma tanarraa guddiseetiin isin garsiisu jira gamana irratti jechuu laala. Bikki kuni guddiseetiin isin garsiisu jira. Bikki gugurraachomte tun hundinuu bikka haleelamte akkasitti gartee hubadhaa. Akkasuma san bikka gartee xayyaaronni silaa tartaa galee dhaabbatu kana keessa akkasitti gartee xayyaarota ka dhoomeetu jira. Kuni galgala kana ka ta'e jechuu.
akkasumatti gaa lolli kun asitti hin dhaabbannee ammaasis deemee magaalaa tam dhaqee isin fakkaatti. Mee yoo haa agartan taate ilaal. Amma gaa waan ajaa'ibaatiin isin garsiisa asirratti kuni magaalaa Tel Aviv magaalaa Israa'el guddoo jechuudha. Okay? Magaalaan Israa'el tana ibiddi gartee samii keessa gartan katokkichi dhaabbatu san ulee guddoota warri Iiraan gamana ergan jechuudha. Okay? Garuu ibiddi xixiqqaan kuni warra gartee afaan beesilaa qabuu deemu. Qaceelloon laala. Isiniin mul'ataami? Ibiddi xixiqqaan lameen kuni ibidda guddaa kana qabuu deeman. Yoo bakka irna exhausted and why not find James maal jechuudha. Baatii barreessu jiraasa Oro 32 ati baatiidha moo nama moo roobaatiidha. Maal barreessu jirta buleessa kiyya afaan ati barreessu jirtu kun naan galle. Who lost his auntie? Quraanul Kariim. Sa shaakallee waan faranjii jirtanii kam cinaan keessan. Anyways, ayyee shaakalli teessan itti fufa abshir jaa. Hogguu gaafii qabdanis gaafadhaa. Isiniif sirreessina. Rakkoota kan jirtu. Warri gartee barreessitan yoo gartee nama isinti barreessu jirtan galeef rakkoon hin jirtu. Garuu immoo ogguun oduu tartiibaa gartee ogguun himu amma fakkeenyaaf warri Israa'el gartee ogguu mana kana keessa dhufan ni aaran. Isin warri Israa'el deeggartan hin aarina ani ittiin dhufu jira oduudhaa. Okay? Chaanaalli kuni chaanaala baalaansii ta'e. Nuti gara tokkollee hin deeggarru garuu immoo oduu gama lachuutu isiniin himna. Akkasitti gartee quba qabaadhaa. Egaa isin maaliif waan ija teessaniin cinaan gartee warri Israa'el tan akkana jaalattan kuni waan ija teessaniin agartan dhiiftaniiti waan biraa gartee amanuu barbaaddan. So meetti deebinatti dubbii teessanii tanaa amma gartee xiyyeeffannaa focus godhaa xiqqoo focus godhaa okay daqiiqa lamaaf focus godhaa isin waan isin himuu deemu kanaaf. Ibiddi guddaan agartuu kan gartee samii keessa jiru kuni walakkaa irratti ibidda Iiraan irraa dhufe. Lameen kun immoo kan gartee Israa'elii ol ka'ee ibidda kana qabuu deemu jechuu. Takkaa'u samii irratti gartee balleessuuf deemu jechuu. Okay? Duuba gaa hogguu gartee ammaan tana gaa walitti dhufan mee laalaa amma dhufanii miti amma laalaa lameen kajalaasan kun olaal bikka kana jira laalaa kaan ammoo bikkuma san jira agartanii lameen san akka duruu jallatee kara biraa deemu tokkichi laal bikka inni jiru amma guddatee jira laal amma asitti yoo laalte achi jiran asitti ammas deebitee yoo laalte lameen san kara biraa deemu jiran. Akkasitti kara wal dabran jechuu jirra kun. Tanaafin amma dura gartee hogguun isinii himaa ture. Wanni misaa'ila kan Israa'el keessa jiru irra hedduun isaa ijji isaa bal'aa taatee jirtii hogguun isiniin jiru akkanaan isiniin jechaa jira. Amma laal duraan okkee dhufee jira jechuu dhageenye jirraa garuu gartee bikki inni jiru hin beekan ijji isaanii gartee hin agartu jechuu. Akkasitti samii keessa ol baaniiti haruma harkan deemaa jiran. Isin galtee? Waan kana hunda gaa eenyu duraa balleesse? Warra Iiraanii duraa balleesse.
amma gaa kuni gartee kan Iraan irraa dhufe kuni akkasitti gaabar ni dhawee bikka takka. Ni dhawee bikka takka. Laalaa kunoo. Laaluu feetaniimi? Laala haleellaa inni gadhiise jechuudha. Ibidda gartee amma bitaa irratti ni gartanii ibidda gartee biildingiilee dhadhaabbatu tana hunda waliin gubaa jira. Tanaafi jarri nuti amma booda xixiqqaa hin erginu. Lafti hundinuu nu toltee jirti gurgudda erginaa yaanii hogguu isaan dubbatan dhagayaan turree jechuu uummanni kun. Laal. Dhagayaa hin turre. Ifatti arraan tana guyyaa kana guutuu nutti himaa turan. Bikka akkanaa ni dhoyna, bikka akkasii ni dhoyna, bikka akkanaa ni dhoynaati. Bikka san irraa fagaadhaadha jechaa turan. Kalees akkasumatti himaa turan. Achi booda dhawan moo hin dhoyne? Dhawan. Arraan tana bikka meeqa dhawan? Dhawan. If dura himaa jiran. Haya, mee maal jennaan ree? Okay? Mee maal jennaan? Hayyee meetu ni nasiiba dhawanaa jennuuni. Nasiiba dhawanaa jennuuni. Tana hoo maal jettaniin? Tana hoo maal jettaniin? Laal. Katabbiini dubbistaniimi? Dubbisa. Iron Dome fails. Iranian missile strikes. Okay? Wanni samii keessaa qabu. Iron Dome kajaaniin qabuu dadhabeeti jira. Uleen gartee bikka jara kaan biraa dhufte akkasii ganda barbadeessu jirti jechaa jiran. Bikki isin barbadeessu jirtu kun olaala ibidda laal 4. 4 moo 5? 5 takka 2 3 4 5 ni gartanii immoo bikki kun odoo hin dhoohin gizee inni dura gartee impaaktii godhe gizee inni dura dursoo lafa dhawu hogguusaniin gartee kaasee jechuudha. Isinii galtee amma dubbiin isinii ifaami? No, 5. Tokko gartee qacoolotti mul'atu bikka kana jira laan. Yoo bitaarraa eegaltan 4ffaarra jira. Yoo immoo gama mirgaatti eegaltan 2darra jira. Okay? Anyways, pointiin ammoo isinii galuu qaba. Pointiin gartee wanni isaan qopheeffatan takkallee hojiirra hin jirtuu taniin isiniin juutana. Okay. Wanti gartee raadaaronni ijji bal'aatee jira tilmaamuu hin danda'u eessarraa dhufee eessa dha'uu deemaa jedhanii hogguutti himan afaan bahuu hin danda'u ka'eetuma karaa fedhe deema. Okay. Tanaatu gartee ajaa'iba uumaa jira. Achi qofa dhaabbatee isin fakkaatti kunoo kabiraatis. Laala. Xiqqoo malee gartee mashruum hangudaa fakkaataami aarrii fi balballee kan ol jiru. Kun hundinuu galgaluma kana Tel Aviv magaalaa Tel Aviv. Xiqqoo malee akka hin jirretti deebisaa jiran. Tanaafin isin hin jaa. Dhiiroo dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Dhugumatti gartee bar mashruumii ajaa'ibaati bar. This is a mushroom cloud. Gabaabinatti. Okay, hedduun gammadina isiniif ga'a. Laala. Tuni odoon ani soomanan furin dura waa xiqqoo. Kana gartee karaa feesbuukiitiin illee isinii maxxanseetiin ture. Warri gartee feesbuuk irraa hedduu barruudhaan achirratti maxxansaa warri achirra gartan harkitanii jirtan. Dhugumatti akkanatti gartee kunoo bikka adda addaa gartee magaalaa tana keessa dhawaa jiran.
Egaa dubbii tana hundi jennee dhugumatti reefuun tana xayyaarri Itiyoo kan Ameerikaadhaa xayyaarri kan gaazaa jechuu ka gaaza gartee fi'ee xayyaara Ameerikaadhaa samii keessatti kan nuuf kan dhiyeenya kana irraa haasawaa jirru san reefuun tana hogguu gartee Tel Aviv irraa ka'ee samii keessatti ol ka'ee silaa deemu laayinni isin gartan akkana gartee bikkinni shirshirjee kuni eega ka'ee booda xayyaarri kuni dhawamuun dhabu amma dura hin mirkanoofne garuu immoo dhawamuun dhabu isaa gartee olii gad shirshirjechuu jiru. Okay? Raadaara isaanii ilaalaniiti akkanatti kunoo kana hunda keessa gartee shirshirjee achi booda signaalii dhabee jira. Bahara lixuun dhabu. Okay? Bahara lixuun dhabu. Signaaliin isaa achi booda gartee dhabamteeti jirti. Taawara wajjin wal hin qunnamne jechuu. Okay? Kunis galgaluma kana. Jabduutu nu qabatee jira. Dhugaan isin hin jaabeekaa. Isin ogguna kana isin hin joo kana sabloo isin fakkaatti. Waan lolli kuni godhaa jiru. Miidiyaaleen biraa gurguddaan gartee isinii himuu dinnaan kanuma lafti hundinuu nagee jirtu isinii fakkaatimi. No, hin dogoggorina. Jiddu galeessii bahaa akka jirutti balbalu jira. Akka jirutti. Hundi isaanii miidiyaalee hunda haa cuccufanii. Miidiyaaleen duraanis gartee waan dhugaa hin himu. Okay? Haa cuccufanii. Garuu immoo lafti hundi balbalu jirti. Dhugaan isin hin jaa. Who? Anwar Hassan. Who are you referring to? Me? Where did that big plane get to? Duga, probably in the belly of the ocean, or what lake is this? The river, in the belly of the river. Arraa inumaa guruupii ajaa'ibaatu mana kana seenee jira. Hundi isaaniitu shaakallee afaan faranjii jiran. Naa taatanii isin guruupiin saatanaatu naa taatee jirti. Koottaa yeroo biraatis. Guyyaas koottaa galgala qofan dhufinaa. Inumaatu qophii teenya afaan faranjiitiin goona walii booda koottaa. Akkam jettan? Proogiraama galgala afaan faranjii proogiraama guyyaadhaa afaan oromootiin goona. Takka ammoo daayiversifaayi goona gartanii waliin laayinaa wal keessa gartee akka poolitishaanota Itoophiyaadhaa. Warra poolitishaanota Itoophiyaa ni beeytaniimi. Afaan Amaaraatiin jecha lama jaaniiti afaan ammaasis jecha tokko afaan faranjiidhaa keessa buusan beeytanii. Akka gartee hariifa ta'uudhaaf akka warra baratee uummatatti gartee wanta jechuudhaaf. Uummanni isaan itti haasawan afaan faranjii beeka afaan Amaaraatu hin beeku uummanni isaan itti haasawan. Uummatuma ajaa'ibaatii walitti qabamee bara. Maajoritiin biyya sanii afaan Amaaraan beekan. Maajoritiin. Isaan ammoo afaan Amaaraati fi afaan faranjii gartee jecha tokko afaan faranjiidhaa keessa buusaniiti achi itti wanta jaan. Isin naa taatanii jirta warri gartee afaan faranjiidhaa babarreessan kuni itti jajjabaadha. Qophii bareedduu goona kanatti yoo kana taate.
So ittiin fufaa akkam jette waliigalleemi waan hin jechaa jirru irratti waliigalleemi isin ittiin fufaati dhiyaaddaame duba gaa mootummaan United Arab Emirates guyyaa kana guutuu irraa haasawaati turre galgala kana eerpoortii isaanii guddoos eerpoortuma hundaa'ota biyya keessa jirtu cufuu isaanii ibsaniiti jiran akkasuma sanitti airspace isaanii gaa airspace jechuun afaan oromootti hin beeku obboleeyyan kiyya garuu immoo samii isaanii jechuma gabaabinatti samii isaanii guututti cufaniiti jiran jechuun xayyaarri tokkolleenu akka gartee keessa hin deemne xayyaarri nagayaatis xayyaarri lolaatis okay hogguu kana ja'an xayyaarri biyyaa immoo halolaa ni deema beeka okay hogguu akkana ja'an xayyaarummaan fedhe kee isaan gartee authorizing goone kee isaan hayyaman kanniiniif yoo samii keessa jiraate ni dhawanii jechuu okay wanni gartee kana godhaniif galgala kana inumaatu gartee ilaa temporary cufnee jira yaaniiti labsan sodaa hamtuudha qaban sodaa gartee biyya Iraan irraa akkasuma san garee biraa jiddu galeessa bahaa kana keessa warra beekamuu fi warra hin beekamneetu bikka adda addaa dhawaa jiran isiniin jeetana beekaa ammaas magaalaa United Arab Emirates keessa bikki gaazaa takkaas galgala kana dhawamteeti jirti okay bikki gaazaa ta Abu Dhabi jirtu dhawamtee jirti akkasuma san bikki waraanaatis bikki hedduuraatu dhawamee jira galgala kana tanaafi mootummaan eerpoortii ishiidhaatii fi akkasuma san samiis guutumatti cufanii jiran okay dubbiin gaa achitti hin dhaabbatu dhiiroo laalaa qacolotti Dubaayis akkana fakkaatti Dubaay akkanatti gartee galgala kana waadaa jiran dhugumatti bar bikka takka hambisaan jiraniin isin hin jaa guututti bar balbalchaa jiranii bar guututti balbalchaa jiran tatiran bitti dhufna uma abshir jaa tatiran bitti dhufna waan jijjibduudha hasee galgala kana yaabooniin koflee ogguun gartee hasoo san dhageeffadhe hanqa wayyaa sagaleen deebitee jirti koflee tirree funtan Trump man Trump is the best dhugaan isin hin jaabehaa dubaga warreen gartee Netanyahu yaaddanii Netanyahu irraa nagaggaafachaa jirtan mana keessatti ammaan tana Netanyahu irraa eegallaa gurra keessan banadhaa as dhiyaadhaa achi duuba tetteessanii gartee maayikii irraan fagaatiin as dhiyaadhaa warri gartee Netanyahuun akkamii jettanii gartee I think Netanyahuun kun isin qaxxaruu hin dhabu irra iddoo keessa warri mana keessa jirtan United Oromiyaa ati faan hoggumee qabarreessaa jirtan Netanyahu jettee wayse qaxxaree gamana erge dubagaa dursoo namtichi gartee barruu tana barreesse Netanyahuudhaaf dhugatti akka malee walitti dhiyaatan like best friend isaati namtichi kun hangaan irraa hubadheetti okay barruusaa jala deemee waa xiqqoo dubbiseetiin jira akka malee walitti dhiyaatan dubagaa waan guyyaa kana hunda gartee kalees dheengaddaas irraa haasawaa jirurraa inni gartee wanni inni barreesse jabduun nuti gartee firii keessaa barbaannaa mire waan haasofnuu fi waan dubbisnuu kana keessaa bar firii barbaanna nuti okay
Netanyahu will be remembered in history of the world jedhi irraa barreesse. Okay? Akka tilmaama keenyaatti Netanyahun yoom du'e jenne nuti. Akka tilmaama keenyaatti. Warri mana keessa jirtan mee barreessaa. Yoo dhageessan guyyaa irraan tanaatis kalees deengaddaa soggoo haasofin. Akka tilmaama keenyaatti yoom du'e jenne. Akkana laal. Thank you. Thank you. Warri gartee mana keessa jirtan ni beektan. Akka tilmaama keenyaatti. Okay? Namtichi kunis guyyuma san barreesse. Social media irratti jechuudha. Okay? Netanyahun addunyaa tanarratti akka jabatti gartee yaadatamaa je'ee barreessu eenyu? Best friend isaati. Nama isaan akka malee wali dhiyaatan. Inumaatu jaa waan inni ummata Juushiif godhe malee waan ummata warra dhihaatiif godheetitu irra hedduudha. Ummata warra dhihaa kanaafis waan hedduu godheefi jira. Okay? Namni akkanatti gartee kan si dhiyaatu hogguu sirraa barreesse ati jiraatteeti sirraa barreessu jira moo? Duuteeti sirraa barreessu jira isinii fakkaatti hogguu gartee kana laaltan. Waan isinitti himu jiru kana irraanfadhaa. Garuu immoo hanqumaan isinii himu jiru kana qofa gartee yoo dhageessan. Akka gartee namtichi kun lubbuun jirutti irraa barreessu jira isinii fakkaatti moo isaa du'ee jirutti irraa barreessu jira isinii fakkaatti. Bingo akkana laal. Okay? Tanaafin isiniin jaa jarri kun humaata kan dhooyisu. Garuu immoo yoo barbaadde gartee waan isaan barreessan dubbistee irraa sii galuu qaba. Okay? Guyyaa irraan tanaa guyyaa kaleedhaa viidiyoolee garagaraa gabbaasaniiti jiran. Viidiyoo gartee inni ni jiraa jedhanii gartee sanii miti amma san irraanfadhaa'u viidiyoo isaan gadhiisan kan irraanfadhaa. Okay? Viidiyoo koomentii gartee akkaawuntii Netanyahu gubbaarratti akka'u oofisa Netanyahu gubbaarratti tan barreessan jennee dheengadda irraa haasoo inni yaadattanii miti. Tan du'uu fi jireenya isaa hin beekamne takka immoo duutii isaa gartee konfarmii hin taane jedhanii akkaawuntiin warri oofisni isaa akkana barreessanii jiran je'ee isinirraa hime san. Inumaatu warra gartee keessa beeku qunnamneeti deebinee isin hubachiifnaa jedhaniiti gartee barreessan akkaawuntii san irratti. Okay? Tanaafin isiniin jaa akkaawuntiin sun deebii deebisteeti jirti hogguu san. Yoo jiraate konfarmi gooneetiti isinii deebisnaa wayyan yoo jiraate hin jaan. Akkaawuntii bar oofisa isaati. Bakka inni dalaguutii bar. Ammaas achi booda ni gartan honoo hogguu gartee walgahii warri gartee security biyyaa yeroo lolli gaggeeffamaa jiru kana inni bakka takka keessa hin jiru. Yoo xiqqaate guyyaa torbaan tokko oliif bakka takka keessa hin jiru. Har'a guyyaa 8 hin jiru. Silaa yeroo gartee security meetingii godhanii akkanatti miidiyaadhaaf gartee akkaataa lolli itti deemu jiru waan adda addaa hogguu himan wanta godhu turanii jechuudha. By the way, oduu takka taniin isinii himiniitu jira. Tanii isinii himin. Okay? Warri Iiraan itti gaafatama takka gartee I think isinii himuun dhabu imaama gartee warra Yahudaadhaa kan gaa warra gartee Talmuudiidhaati. Yoo Yahudaa tana gosa amantii Yahudaa tana gartee adda qabeeytan yoo taate warra Talmuudiidhaati. Warri amma gartee addunyaa kana gubaa jiru kun warra Talmuudiidhaati. Okay? Ortodoksii Juudhaa miti.
Talmud jaanini warra kophaadhaati warra shayxaanatti amanu. Isaaniitu addunyaa tana gubaa jira ammaan tana. Guddaa isaanii kan guddaa isaanii jechuun imaama isaanii ulamaa isaanii guddaa ajjeesaniiti jiran. Torbaanuma kana keessa. Miidiyaaleen irraan dubbatu. Garuu isiniif hin himaa gurra isin calawu. Okay? Dhagaa jirtanii dhiiroo? Dubagaa waa'ee mucaa kanaatti isiniif hin himaa oduun gartee tatti rampeetti jigiran galle dhagaa jirtanii mi? Okay. Maal jechuudha? Warri gartee afaan faranjiidhaa babbareedaa kana barreessan beektaa? Warri galgalaa kuni okay. Oh, Black. Where is he live? Where is he live in Janini? Where does he live jechuudha? He lives in Tel Aviv. Okay. Yeah, I think we're in English practice session irra jirra beetanii. We're doing both English practice session and news session. Hedduna tole. Na boharsaa jirtanii qotaa itti jabaadha. We're gonna enjoy both beetanii. Inumatu we can start live English session / news session. No. Most of you guys, your English is much better than Ethiopian English. I'm telling you, this is very good. Keep it up. Hedduu bareeda dhugatti Ingiliffaa Itoophiyaadhaa akka caloo caaltanii jirtan. Yoo gartee egaa bootii baatiidhaan yoo barreessuu baattan or AI'n yoo barreessuu baattan nagaa beektanii. Okay. Ittiin isinii fufaa dubagaa dhiheenya kana yoo yaadattan waa'ee mucaa kanaatiin isinii himaa ture. Mucaan kuni viidiyoo gartee TikTok irratti hojjetaa. Viidiyoo isaatiin yaa Iraan bikka takka ta'e isin dagattanii jiraati. Kunoo bikka kanaas gartee footoo kaafadhaadhaa. Footoo bikka kanaas gartee kanatti wanta godhaadhaa. Je'eeti gartee haasawaa ture. Ni yaadattaniimi? Torbaanuma kana keessaan isin himaa ture. Arraan tanaas waan biraatiin dhufe mucaan kun. Arraas kunoo Iraan bikki gartee isin dagattan takka humna elektirikaatii. Humna elektirikaa kan bikka kanaa jiru maqaan jiru TikTokii waa meeqanatti ergaa jira. Okay, waa hedduun itti ergaa jira by the way TikTokiin. Humna akkana humna kurreentiidhaa bikka kanaa jirti. Okay, kunoo laal footoo fi waan hunda kaaseeti bar. Bikka kanaa jirtiiti. Mee daddafaa footoo tana gartee irraa kaafadhaatii adireesaas isiniif hin kaaya. Adireesinis kana kunoo adireesaas kaayee jira laal. Adireesinis kanaati. Footoo irraa kaafadhaa. Mee bikka kanaas dhaqqabaadhaa harka dheeraa qabdanii jeeniiti. Jara kana gaafachaa jira mucaan kun. Waanuma ajaa'ibaatu deemaa jira beektanii. Waan isin jedhu waanuma ajaa'ibaa deemaa jira bar.
Jirri waanuma ajaa'ibaatti jirti ijoolleeni. Laal footoo kaafadhaatii amma gartee adireesni asirra kaa'e kuni footoodha adireesa beektanii koordineetiidha laal. Okay. What? Anyways, TikTok yaa'ii godhu jira. Dubbii pirezidaantii keenyaatti as gargalla amma. Pirezidaantiin keenya Donald Trump galgala kana koflaan na fixee viidiyoo kanarratti dhugaan siin jaa niin kofle. Donald Trump yeroo duraatiif Iiraan akka malee faarsaa jira har'aan tana. Akka malee faarsaa jira. Okay? Dhugumaan isiniin jaa Iiraan tuni akka malee jajjabduudha, ummata ismaartiidha, ummata dandeettii ajaa'ibaa qabu, barnoonni isaanii barnoota olaanaadha. Anaa miti ka jechaa jiru dhiiroo qalbiidhaan na dhageeffadha. Tirampii jechaa jira. Okay? Tirampiitu jechaa jira. Iiraan tana guyyuma sadi dura arrabsaa ture. Inumaatu 7 arrabsaa ture. Guyyaa irraan tanaa malee. Bar guyyaa irraan tanaa ni faarsee bargaa. Sanuu eessa faarsa? White House keessa taa'ee faarsaa fitanii. Wayi Tirampii keenya kun. Ani duraaniin isin hime Tiramp akka ijoollee xixiqqootii attenshina yeroo dheertuudhaa hin qabu, obsisaa gartee lola yeroo dheertuu oofuudhaa miti. Kanaaf hin qophooyne jee isin himaatiin ture ni yaadattanii warri mana keessa turtan. Okay? Irra deddeebiitiin isin himaa ture. Tirampiin keenya gartee lola kanarratti inni lola gartee 7 beeka. Yoo akkam dheerate 7 isaaf. Inni lolli guddaan isaaf gartee lola guyyaa 2. Darsa waliin kaloo godhee kaanis kombolchee kaanis wanta godhee achi booda keessaa bahee deemaa waan biraatti fiddan. Waan biraa godha achi booda. Sani akkas fedhanni. Garuu immoo Iiraan tun akkana dura teessee gartee yaa'ii kunuun tuni duraan gartee bakka arrabsee hanga danda'u arrabseeti amma gartee kunoo faarsuu eegalgalgala kana. I'm telling you what, Trump is the best. Yoo gartee waan Trump ta'e hin beekne bikka jirtutti ni balbalta. Garuu immoo namni gartee Trump amala hogguu hubatte hogguu amalli isaa sii gale dhugaan siin jaa. Keessaafuu namni gartee muuvii diraamaa faa jaalatu. Yoo muuvii ilaaltan taate namni gartee namni tokko muuvii diraamaati fedhaa, muuvii akshinaa fedhaa, kaan muuvii roomaantikii fedhaa miti. Ani warra muuvii diraamaa fedhu. Okay? Gaafa duru gaafa muuvii ilaaluu ture gaafa duru amma miti muuvii ilaaluu hin jiru amma. Gaafa muuvii ilaaluu ture muuvii diraamaatiin fedha. Amma Tiramp gartee diraamaa ajaa'ibaa dalaga. Meegaa namni isin bar wajji wallolaa jirtan jaani bar namni isin wajji wallolaa jirtan ummata gartee akka malee barnoota gahaa qabu. Warra gartee lola irratti takkaa lola irratti gartee lola dhabee hin beekne takkaa luus godhee hin beekne. Okay? Akkasuma san warra gartee very high IQ people warra gartee IQ'n isaanii barnoonni sammuu isaanii addunyaa irratti gartee ol aanaadha. Warra ammaasis seenuma lolaa keessattuu takkaa luus godhee hin beekne. Barsanii wajjin wal lolaa jirtanii jeetii gartee miidiyaa fi maabara dho'isutti hin jiru. Okay? Miidiyaadhaaf akkana jeema. Trump kana isin laafa seetan. Maal harkeeti haay. Amma dhugumatti gartee maal harkeeti hogguu jettu Samiira. Lola guyyaa bar akkaan jechaa jiru hin dhageenye laal. Akkaataan inni itti yaadee fi wanni gartee Iiraan godhaa jirtu wal faalla taate.
Inni duraan wanni inni eegaa ture lola gartee sabtitti gartee lola godheemi sabtitti dhaqee gartee akkasitti misaayila adda addaatii fi boombii guddoo saniin dhawee ayatullaanis du'ee achi booda mootummaan isaanii ni hombalti nama silaa inni fedheetu nama inni fedhe gartee keessaa fileeti aangoorra kaaya. Achi booda gartee namayyuu akkuma duraanitti gartee guyyaa isniinaa guu dhufe isniina namayyuu dalaga deebi'ee ta'a akkuma Venezuelaa san gartee inni akkas sahaa ture. Okay. Jarri gartee guyyaa sabtiidhaa san dhawamanii miti. Dhukkee firaa dhadhawaniituma daqiiqaa muraasa booda lola seenanii bar. Gara hundaanuu gartee akka gartee namni ogguu gartee bar ija guduunfatee namaa jiru lolu ni beektanii kara hunda harka darba beektanii. Iraan akkasitti harka darbite ogguu dura dursoo lafaa haatu ija guduunfatteetuma misaayil kara hunda facaafte kara hunda biyya hunda dhoowwittee bar uummata akka illee bifne. Okay, ija guduunfatanii akkasii facaasaa turan. Eega ammaasis misaayilli san hundinuu lafan buune wahirra bobo'aa ture. Eega waan san godhan booda achi booda gartee tooftaa jijjiiraa tooftatti as deebianii tooftaadhaan bika kanaa dhoone bika akkasii dhoone bika kanarraa eegaa waan akkasii dhoone yaani dubbachuun eegalle. Trump gartee isa jarri kuni maaliif adaban goranne nuti ammaan tana bar silaa lola kana dhaabuu barbaannaa jee bar lola dhaabuu isaa dura eegaleemi. Isin galtee dubbiin Trump lolli kuni amma isa dheeratee jiraan isin jedhan torbaan odoon geeniin isin hime bar. Trump biratti lolli kuni hedduu dheeraadha. Attenshinni Trump qabu akka ijoollee xixiqqootiin isin jee yoo yaadattan akka ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee xixiqqoon ammaan tana gartee hogooti istoora dukkaana dheeyxee toohii bareedduu bittee fi kan ta'e isaan gammadanii fudhatanii deemanii hogguu mana dhaqan ni banan waan keessa jiru ni baasan daqiiqa 2 fi daqiiqa 5 itti taphatan isaan biratti dulloomtee jirti wanni san tabiraa barbaadan. Okay? Ammaasis deemtee tabiraa bituu qabda takkaa gartee istoora fuutee hogguu geessitee tabiraa bitta ammaasis. Sanumallee haa taatu immoo bituu qabdaa beektee tanuma duraan manaa qaban sanillee haa taatu bituu qabdaati. Ni bittaa mana fiddaa akkasuma bananii xiqqootti taphatan ijoollee qabaatan ni beektan. Ijoolleen Ameerikaa afaan akkasii hedduun siidha. Okay? So Trump akkasi laal. Trump amma lolli wani isa biratti duruun dulloomeeti akka gartee tokko malee baatii 6 ol wal lolu jiranitti takka amata fa'aa wal lolu jiranitti isa mul'atee jira. Tanaafi daddafee mootummaa Oomaanii dawwalee Oomaan tana gulamatti bilbile. Dafaa waliin nu araarsaa jeeni Qataarii bilbile. Dafaa waliin nu araarsaa lola kana dhaabuu barbaanna jeeni Qataaris gartee humaata kallee jarri nu hojii haasa'uu dhiise jaaniin achi deemee Raashaa bilbile. Raashaanis gartee meegaa haala laalleetii hubannee si deebina jaaniin hogguu hubatanii itti as deebi'an Raashaanis gartee jarri lola dhaabuu didan jaaniin. Okay? Achi booda gartee Xaaliyaanii bilbile. Xaaliyaanis warra Iraanitti dawwalanii xiqqoo hojii haasa'anii bakka gaazee yoo feetan gaazee keessan isiniif dabarsinaa jaaniin warra Xaaliyaaniin. Yoo gaazee feetan. Garuu waan lola dhaabaadhaan nutti haasa'inaa jaaniin haaya jaanii warri Xaaliyaanis dhiisanii biraa deeman. Isin galtee dubbiin. Tanaafi guyyaa dheengaddaa gartee baraanii ceasefire warri Iraan na gaafataniitiin itti boonee hogguu jee dubbatu. Trumpin keenya har'a waan haariyaan dhufee jeetiin hoflee gama feesbuukiitti maxxanse beekte sanuu akka jiraa miti wanni Trump jee kun sobaati ammoo oduudhaaf ni taati jeetiin gartee dursoo akka isinilleen warri feesbuukidha warri ichirra gartanii yaadattaniimi oduun tuni soba garuu immoo Trump akkana jeetitiin achirra maxxansee ture gama feesbuukiitiin. Hogguu inni jee booda mootummaan Iraanis daqiiqa 10 kan hin eebibar. Trump gartee ani Iraan na qunnamteetiin ceasefire hin goonu jeeni jalaa didee je'eeti dubbatee miidiyaa sanuu NBC wajjin haasoo san godhe
Daqiiqa kudhanuun goone oguu gartee MBC'n oduu san maxxansan booda warri Iiraan Abbaas Aragaachiin daddafeetuma gartee akkaawuntii isaa gubbaa irratti barreesse nuti Ameerikaas hin qunnamne nam tokko hojjiinuu waan si safaariitis hin haasofne waan lola dhaabuutis hin haasofne nuti ammallee lolarra jirraa je'eeti gartee barreessee wanni gartee mootummaan Ameerikaadha jechaa jirtu guutuu guututti sobaa hin amaninaadha jee barreesse. Oh, man. Abbaas faan silaa gartee san irra kutuuf irra ture. Beekaa gartee calji'ee irraa usee sa'aata akkallee taatu gartee usee achi booda gartee yoo barreesse silaa gaarii turte garuu immoo daqiiqa kudhanillee gartee akka oduun san oowwituuf illee ittiin dhiifne beektanii. Daqiiqa kudhanillee ittiin dhiifne. Akkasii dubagaa akkas turte dubbiini. Way pirezidaantii keenya akkana gootan isin. Itti gaafatamtanii beeka rabbiinuu isin hin dhiisu. Okay. Akkasii obboleeyyan keenya oduu isinitti hin dhedheeressu isiniif gahaa. Isiniif gahaa hundi keessanuu gartee akkam jettan isiniif gahaami? Maal jettanoo? Qoy warri harka baaftan kun warri mana keessa jirtan gaaffii qabdan moo yaada qabdan? Iskiriin isin godhuun irra jira beektanii gaaffii qabdan moo yaada qabdan? Something for me? What do you mean? It doesn't get to you. Barii fugug. Maal jechuudha? Tirampi Hussein. Tirampi hedduu horiifaa bar dhugaan isin jaa. Hedduu horiifaa bar. Tirampi gartee dursoo isa jaalachuu takkaa immoo waa hundaaf gartee odoo hin taane akkaataa inni waa itti godhuu fi akkaataa inni gartee itti hojjetu kana hubachuu danda'uu qabda dursoo. Namni sani odoo hin hubatin akkanumatti gartee Tirampi akkasii, Tirampi maraataa, Tirampi jinni no Tirampi maraataadhaa miti. Hin dogoggorina warri Tirampi maraataa jettan. Trump is smart. He's very intelligent person. Yes, he's a witty man. He's yes, that is true too. Unpredictable. Aho jolle hedduu naa taatanii jirtanii sanarraa afaan faranjii keessanuu hedduu riifa. Pa isin faan Ingiliffaa Itoophiyaati hojii walitti gartee ifin madaalina sanii oliif godha, okay? Dhugaan isin hin jaa. Ingiliffaan keessan akka malee tola laala. United Oromia, what about the son of Ayatollah? Mujtaba? What about him? What about him? Mujtaba is, from what I've read about him, he's very capable and he's different from his dad. And a lot of his scholars praise him. And also the Republican Guard respect him. And what else you need, you know, as a leader, that's all you need. You need the respect of your military. And you also have to be, you know, different from the past and
capable of leading. You have to demonstrate that. That's the only way. Otherwise, there will be mutiny in the military. You can show favoritism. By the way, he promoted a former Republican Guard general as his advisor today. So that's his first official promotion. Okay, and I think he's going to build his government very soon, or his cabinet at least. So it shows a good progress, by the way. So I think we will know in the next probably couple of months what kind of leader he's gonna be. You know, so far all we know is a little bit about his policy. We need to know about his policy. What is his vision for the country and for the region? Those are very important. Ammas beeytanii mootummoonni gartee jiddugaleessa bahaa kun akka jiranitti ammallee mootummaa Ameerikaa tana lolatti ichi dhiibaa jiran. Okay? Tana hin raanfatina, sablotti hin fudhatinaa tan. Okay? Oduun gartee amma Reuters baase ta'a galgala kanaatuni mootummoonni jiddugaleessa bahaa akka jiranitti Ameerikaan Iiraan neutralize godhuu qabdii hogguu jaan. Okay? Amma fakkeenyaaf namtittiin gartee barruu tana barreessite Saamiyaa Nakahul jaaniin maqaa siidaa Nakahul. Maqaa kanallee takkaa dhageen beeku garuu oduun tuni gartee gara tokkoon maybe karaa gartee warri Israa'el keessaa dhufuun ooltu hin beekamu. Okay? Warri Israa'el waan tana barreessanii gartee warri Araboonni akkana jechuun jiranii jaanii gartee dhiibbaa mootummaa Ameerikaa irra godhuu ni danda'an. Maaliif miidiyaalee hunda harkaa qabanii ni godhaniis. Garuu immoo akka gartee oduulee takka takka dhagayaa jirrutti mootummoonni jidduun biyyootan Arabaa kuni gama duubaatii akka gartee Ameerikaan lola kana jabaattee itti fuftu barbaadan. Saudi Arabiyaan akkas barbaaddi. United Arab Emirates san barbaaddi. Qatar malee warri gartee lola kana barbaadutti hin jirre Qatarii fi Omaanii fi warra Bahrain. Bahrain ummanni ni barbaadan mootummaatu hin barbaanne malee. Okay? So akkasitti hubadhaa obboleeyyan keenya jajjabaadhaa mirqaana qabaadhaa. Soomanni guyyaa muraasaatu hafee warri soomanaa jiraattan warri soomanaa jirtanis soomana kana akka gartee soomana kheyrii nu haa ta'u jajjabaadhaatitti fufaa. Warri soomana soomantan du'aayis naa godhaa. Du'aay teessan keessatti na hin raanfatinaa du'aay naa godhaa. Boruu walitti deebina yoo Rabbi jedhee har'aaf gartee oduun teenya tana fakkaatti. Warri gaa isin bira gartee amma aduun bariitee guyyaa gaarii akka isinii ta'u isin hawwina. Nuti nu bira gartee halkan walakkaadha. Halkan Laylatul Qadriidha Rabbi nu haa godhu. Nagayaan nu jiraadha. Good question, good question. Inumatu egan bahu demuleni debiawi. Who benefits from the war? Okay, who benefits from the war? Opsa. First of all, from any war, okay, there's going to be a group of corporations that benefits, such as banks, arms dealer, companies that produce weapons, companies that produce supplies, like different supplies for ammunition, food, you name it. There are a lot of different corporates that benefit from war. So there's always big business in war. Okay? And after the war, there's going to be another business that is rebuilding term. Rebuilding
everything that is destroyed and displaced, construction, materials. There's always big business in war. Okay. Gabaabinatti lolli gartee gaaffiin obboleessa keenya kaase lola kana keessa eenyutu irraa milkaa'aa jechaa jira. Lolli gizee ta'u hunda warra irraa milkaa'utu jira. Kaampaanoonni gurguddaan addunyaa kun hundinuu keessaafuu gartee warreen akka baankii, warreen meeshaa waraanaa tolchan, warreen nyaata dhiyeessan, warreen gaaza lola kana keessa dhiyeessan, markabni meeshaa waraanaa olii gadiin deemu waa hundinuu jarri kun hundinuu irraayii gartee isaaniif dalagaadha. Dalagaa tana keessatti ammaas gatii qaaliidha gartee biyyoottan kana kafalchiisan waa olii gad oofuu fi waa dhiyeessuudhaaf meeshaa tana itti gurgurachuudhaaf sadarkaan duraasanii tana keessa gartee baankiin gamalachuutu irraa maallaqa harkatti. Sadarkaan itti aanummaasis gartee hogguu lolli kun dhaabbate booda haareetti gartee waan diigame kana hunda jaaruudha. Yeroo hedduu gartee maallaqa baankiin liqii namaa kanniteeti akkasitti liqii tanaan takka biyyaaf kanniti biitimmoo deebitee ummataaf kanniti akkasitti gara namni liqii fudhatee waan badee hunda jaarate jechuudha. Okay? So gamalachuutuunuu daldala bizinesaatu jira. Okay? Akkasitti hubadhaadha. Oguu akkana jennu gartee lubbuu namaa tan dhabamtuu fi miskiinni gartee kana keessatti miskiina'uus ni jira. Okay? Nama hundaatu tujjaara jechuutti hin jiru. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Garuu yeroo hedduu miskiinnan hedduudhaatu irra miidhama lola keessatti. So eega akkas jenne arraaf asumarra dhaabnaa obboleeyyan keenya egaa hin irraanfatinaa chaanala kana gartee laayikii godhuudhaan faaloo godhuudhaan kooppii linkii godhuudhaan akkasuma sanittis gara yuutuubii fi feesbuukiidhaas viidiyoolee gartee guyyaa kanaatis gama feesbuukiidhaatiin maxxanseetiin jira. Dhaqaatii achiin daawwadhaa takka immoo karaa yuutuubiitiinis dheeyxanii daawwachuu ni dandeessan bakka lachuutti irraa kaayatiin jira. Nagayaan nu jiraadhaa warri isin bira galgalaa halkan gaarii warri isin bira guyyaadhaatis guyyaa gaarii isin jenna. Yeroo bijee boru walitti deebinaa nageetti.